Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raabbe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabu. Viidiyoo har'aa keessatti aappii ajaa'ibaa namni kamiyyuu bilbila isaa irraa qabaachuu qabu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Aappiin kun faayidaa cimaa qaba. Faayidaan isaa maalidha? Maaliif isin qarqara? Egaa namoonni bilbila touch screen ta'e yookaan bilbila tachiidhaa harka qabdan bitattanii qabdan aappii kana bilbila keessan irraa gonkumaa dhaabuu hin qabdan. Aappiin kun faayidaa baay'ee guddaa ta'e tokko qaba. Aappiin kun maaliif isin fayyada? Aappii kana immoo eessaa argattu kan jedhu isinitti agarsiisa. Aappiin kun isa Pro ta'edha. Isa qarshiidhaan bitamudha. Bifa salphaa fi isteeppii salphaadhaan akkaataa itti argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Aappiiwwan kunniin kana fakkaatan isaan qarshiidhaan illee hin bitamne ni jiru. Inni kun garuu isa Pro ta'edha. Isa qarshiidhaan argamu waan ta'eef aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kan koo Soofuma Raabbitti dhuftan, warroonni hanga maatii YouTube chaanaalii kanaa hin ta'in mallattoon subscribe kun bifa gurraacha kanaan yoo isin dhufte mallattoo subscribe kana kilik gochuudhaan ergasii immoo mallattoo bilbila kanarra kilik gootanii ergasii all irra gochuudhaan yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabu gochuu dandeessanii akkanumallee maatii YouTube chaanaalii Soofuma Raabbi ta'uu ni dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo YouTube kana keessatti viidiyoos kan jedhu kana keessa yoo seentan viidiyoowwan teeknooloojii kamiyyuu asirratti hojjetamanii jiranii viidiyoowwan barnootaa aappiiwwan adda addaa hojii onlaayinii akkaataa YouTube irratti qarshii hojjechuu dandeessan YouTube akkaataa itti banattan akkaataa qarshiin harka keessanitti dhaqqabu isteeppii hundayyuu jechuudha. Waa'ee AdSense waa'ee onlaayinii waa'ee bilbila waa'ee kompiitara waa'ee laaptooppii waan barbaadan asirraa ni argattu jechuudha. Warroonni hanga maatii YouTube chaanaalii kana maatii hin ta'in maatii gochuu hin dagatinaa. Akkanumallee viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoowwan baay'eetu jira. Viidiyoowwan kanneen viidiyoos kan jedhu chaanaala kan koo Soofuma Raabbi keessa seenuudhaan daawwachuu ni dandeessan. Chaanaala kan koo argachuudhaaf immoo salphamatti Soofuma Raabbi jettanii yoo barreessan salphumatti argachuu ni dandeessanii. Baay'ee tokko isteeppiin isaa salphaadha. Soofuma Raabbi jettanii akkuma barreessitanii jalqaba irratti isinii dhufa. Isarra kilik gootanii keessa seentanii wanta barbaadan irraa daawwachuu hubachuu ni dandeessanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barnoota bal'aatu hojjetamee jira. Viidiyoowwan baay'een hojjetamanii jiranii. Viidiyoowwan kanneen isan darbanillee irraa barachuu dandeessan. Gara viidiyoo keenya kanarratti yeroo deebinu egaa aappiin kun akkuma asirratti argartan Zdialer jedhama. Egaa Zdialer kan jedhamu kun aappiin kun jechuudha aappii isin bilbila keessan irratti bilbila namaa ittiin bilbiltanii wal fakkaata. Asirratti illee bilbiloota adda addaa namaa bilbiluu dandeessan aappii kanarratti wanta barbaadan asirra bilbila lakkoofsa bilbilaa barreessuudhaan akka fayyadamanitti nama barbaadaniif namaaf bilbiluu dandeessanii bakka itti nama bilbiltan fakkaata. Kontaaktis kan jedhu kana keessa seenuudhaan bilbiloota namoota kontaaktii keessan irratti aad godhatanii argachuu ni dandeessu. Faayidaan isaa dhaggeeffattoota kan koo baay'eedha. Namaaf bilbiluu ni dandeessan asirratti jechuudha. Akkuma aappii foon jedhamu isa kana jechuudha. Foon kan jedhu kana bakka itti nama bilbiltanii baay'een keessan ni beektan waan ta'eef bakka kanarratti nama bilbiluudhaaf kan isin tajaajiludha. Innis kunis isuma san fakkaata garuu faayidaan isaa adda. Faayidaa isaa amma isinitti agarsiisu. Faayidaan isaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo ta'uu danda'a, muuziqaa ta'uu danda'a, akkanumallee suuraa keessan kan iccitii, viidiyoo keessan kan iccitii, dookumentii keessan kan iccitii, kan bilbila keessan irraa qabdan akka tasaan namni paatarnii yookaan piinii bilbila keessanii banee yookaan keessa seenu ta'e gaalaarii keessa seenaa. So gaalaarii san keessatti immoo viidiyoowwan iccitiiwwan isin qabdan beekuu ni danda'a, arguu ni danda'a. Gaalaarii keessan seenaa ergasii immoo iccitiiwwan isin gaalaarii keessan irraa qabdan guutumaan guututti argachuu ni danda'a. Kanaaf iyyuu aappiin kun waan isin tajaajiluuf paatarnii yookaan piinii bilbila keessanii namni beekee yoo kan seenu ta'e suuraa ta'uu danda'a, viidiyoo ta'uu danda'a, dookumentiiwwan adda addaa, faayiliiwwan adda addaa bilbila keessan irratti argaman namoonni akka hin ilaalle, akka hin argan heeyyama keessaniin alatti akka namoonni ilaaluu hin dandeenye isiniif godha jechuudha. Akka iccitiitti isin tajaajila. Isin malee namni kamiyyuu dookumentii yookaan faayilii yookaan viidiyoo iccitiidhaaf isin kaa'attan muuziqaa ta'uu danda'a, akkanumallee audiyoo ta'uu danda'a, dookumentii ta'uu danda'a. Wantoota kanneen akka iccitiitti isiniif kaa'uudhaaf isin tajaajila. Aappii kana itti fayyadama isaa amma isinitti agarsiisa. Booda irratti immoo akkamitti buufachuu akka dandeessan, eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Aappii kana akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Aappii kana keessa seenne akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Aappii kana keessa ni seentu. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Enter passcode to enter the private space isiniin jedha. Mallattoo qastii yookaan xiyyaa kana kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni ceetu. Ammas xiyyaa kanarra kilik gootanii, ammas xiyyaa kanarratti kilik gootanii ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkuma asirratti argaa let us do it kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii permission ni kennitanii fi allow al sadii jettanii ergasii mallattoo raayitii kana kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentu.
akkuma asirratti argartan asirratti akka tasaa piinii ittiin aappii kana ittiin hidhattan piinii dijiitii afurii kana jechuudha yoo wallaaltan akkaataa ittiin cabsuu dandeessanidha. Kanaafiyyuu asirratti sakuuri ansar ka jedhu jira kanneen keessaa filannoowwan baay'eetu jira kanneen keessaa kan ni filattan jechuudha. What is your city of birth bakka kamitti dhalatte magaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan asirratti ni guutaa ansarii isaa jechuudha. Ergasii akka tasaa piinii yoo dagattan deebii asirratti guuttan kanaan fayyadamuudhaan piinii kana cabsuu ni dandeessanii ergasii seeveettan. Egaa gara fuula kanaatti dhuftee jirra. Akkuma asirratti argartan bakki kun bakka itti namaa bilbiltan fakkaata garuu suuraa viidiyoo akkanumallee dokumantiiwwan adda addaa kan iccitii ta'an bakka itti dhokfachuudhaaf isin gargaarudha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti create a 4 digit passcode yookaan piinii mataa keessanii uumtanii fakkeenyaaf kan koo haa uumu 1 2 3 4 digitii 4 jechuudha. Ergasii haala kanaan isin dhufa asirratti kilik gootanii bakka kanarratti irra deebiidhaan confirm passcode kan jedhu kana isa duratti guunnesan 1 2 3 4 jechuudha. Irra deebitanii guuttanii ergasii immoo asirratti bakka namaa itti bilbilan fakkaatu kanarratti kilik gootanii egaa beeksifni isinitti dhufuu danda'a. Beeksisa kana X gochuudhaan ofirraa balleessitanii ergasii asirratti OK tan. Egaa akkuma asirratti argatan bakki kun bakka itti suuraa keessan, viidiyoo keessan, audio dokumentii itti dhoksitanidha jechuudha. Kanaafiyyuu dokumentiiwwan adda addaa, kontaaktiiwwan, lakkoofsa bilbila adda addaa, tireeshiiwwan adda addaa jechuudha asirra dhoksuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu amma suuraa irratti isinitti agarsiisa akkaataa itti fayyadamtan jechuudha. Isin viidiyoo irratti illee, imeejii irratti illee, dokumentii irratti illee wanta iccitii ta'e kan bilbila keessa irraa namoonni akka hin argine barbaadan iccitiidhaaf qabatan viidiyoo ta'uu danda'a, suuraa ta'uu danda'a, dokumentii ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu ni filatanii fakkeenyaaf imeejii dhoksuu barbaadan imeejii kan jedhu kana keessa seentanii beeksifni isinitti dhufuu danda'a. Beeksifni kun hanga dhumaatutti ni eegdu. Ergasii immoo X gootan. Ergasii gara kanatti isin fida mallattoo ida'uu kanarratti kilik gootanii mallattoon ida'uu kun wantoota afur of keessaa qaba. Add image keessan bakka itti dhokfattan, add video keessan bakka itti dhokfattan, akkanumallee audiollee akkanumallee faayilii jechuudha bakka itti dhokfattan qaba. Kanaafiyyuu image dhoksuu barbaada waan ta'eef add image iccitii ta'e jechuudha dhoksuu barbaada waan ta'eef so add image kan jedhu kanarratti kilik gootanii akkuma asirratti argartan gaalaarii irratti isin fudhata. Fakkeenyaaf suuraa kan dhoksee isinitti agarsiisu suuraa kanarratti kilik godha. Ergasii suurota asirratti argaman kana keessaa tokkocha dhoksee isinitti agarsiisa. Isa kana fakkeenyaaf dhoksee isinitti agarsiisu. Ergasii tik irratti gootanii ergasii immoo kaaga barbaadan jechuudha. Suuraa dhoksuu barbaadan, viidiyoo dhoksuu barbaadan tik irra gootanii ergasii dan kan jedhu kanarratti kilik gootanii akkuma asirratti argatan successful head to image lama isiniif dhoksee jira. Kanaafiyyuu asirratti immoo waliigaltee uumtanii allow kan jedhu kana kilik gootanii ergasii mallattoo X kanarra kilik gochuudhaan suuronni kun garana dhufee jira jechuudha. So as keessaaf duubatti mallattoo xiyyaa kanaan ni deebitu. Akkuma asirratti argatan imeejii lamatu asirratti argama jechuudha. Amma immoo viidiyoo tokko dhoksee isinitti agarsiisu viidiyoos kan jedhu kanarratti kilik gootan mallattoo ida'uu kanarra kilik gootan ergasii immoo viidiyoo filattan jechuudha. Egaa viidiyoo ofirraa qabdan kana keessaa kan iccitiidhaaf akka iccitiitti isiniif taa'u barbaadan kan akka iccitiitti namni akka hin argine gaalaarii keessa yoo isin barbaadan ni filattanii tokko filadhee isinitti agarsiisu ergasii ni filattan. Ergasii immoo daneettan jechuudha. Asirratti raayit irra isiniif godha kan barbaadanitti dabaluu ni dandeessan. Ergasii daneettan jechuudha. Akkanumallee successful isin jedha. Beeksifni isin dhufuu danda'a. Akkuma duratti X gootan keessaa baatan jechuudha. So alloo jettan ammas waliigaltee uumtanii ergasii immoo X gochuudhaan akkuma asirratti argatan viidiyoon illee lama fidee jira. Mallattoo xiyyaa kanaan al lama of duubatti deebitanii beeksifni isin dhufuu danda'a. Appiin kun beeksisaan hojjeta waan ta'eef X gootanii akkuma asirratti argatan viidiyoos imeejis dhoksee jira jechuudha. Akkuma asirratti imeejiin kana fakkaata. Akkanumallee viidiyoon kana fakkaata jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Egaa dhaggeeffatoo kan koo akkaataa itti fayyadamtan isinitti agarsiisee jira. Amma fakkeenyaaf yeroo biraa keessa seentanii viidiyoo yookaan suuraa dhoksitan akkanumallee dokumentii dhoksitan argachuu barbaadan appicha keessa seentanii ergasii dhaggeeffatoo kan koo suuraa kana viidiyoo kana ilaaluu barbaadan piinii yookaan paatarnii jalqaba itti galchitan digitii 4 ta'e itti galchitanii ergasii ilaaluu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Egaa haala kanaan dhaggeeffatoo kan koo suuraa dokumentii akkanumallee viidiyoo iccitii ta'e kan bilbila keessan irratti argamu akka tasaa namni paatarnii bilbila keessanii yookaan dhoksu ta'e gaalaarii keessan keessatti argachuu danda'a. Kanaafiyyuu aappii kana keessa dhokfachuu dandeessa. Amma immoo aappii kana isa argachuu kan dandeessan isinitti agarsiisu. Browser tokkotti ni fayyadamtonni Google Chrome keessa seenee isinitti agarsiisa. Isin browser barbaadanii fayyadamaa. Bakka search baarii kana irratti find job 25.com jettanii barreessitan akkuma isin barreesse kana irratti ergasii immoo isa jalqabaa irra kilik gootan ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata find jobs 25.com kan jedhu isa kana irratti kilik gootanii ergasii gara fuula kanaatti isin geessa bakka mallattoo searchii kana irra kilik gochuudhaan akka iskiriinii irratti barreesse kana barreessitanii jechuudha. Dhaggeeffatoo kan koo salphumatti capital letteriidhaan jechuudha. Ergasii immoo bakka search baarii kanarratti kilik gochuudhaan search gootanii jechuudha. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Ergasii akkuma asirratti argattan profaayilii kana kan fakkaatu kan ofirraa qabu barreeffama profaayilii kanatti yookaan suuraa kana kan ofirraa qabu irratti kilik gootanii
Ergasii ammas gara fuula kanaatti isin fudhata akkana barreeffama kana keessa gad dhuftan jechuudha gara dhumaa irratti dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo daawunlood kan jettu ishee amma argattan kana kan mallattoo kanaan jirtu jechuudha. Ishee irratti kilik gochuudhaan aappii kana salphumatti buufachuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo gara bilbila keessanitti. Akkuma asirratti argaa taanaan buufadhee jira. Isin install kan jedhutu isin dhufa. Ishee irratti kilik gochuudhaan gara bilbila keessanitti buufachuudhaan bifaan amma isteeppii amma isinitti agarsiise kana itti fayyadamuu dandeessanii. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha akka malee viidiyoo kana like share gochuun irraa hin fatina yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina horaa bulaa.